Egaa walitti dachaanii jirra. Akkuma jalqaba irratti isiniin jennee turre Kurulus Osmaan itti fufammoo dhaabbatee jira. Gaafii jedhamu namoonni baay'een gaafii itti tahaati jira. Egaa duraan itti fufuudhaa ka'ee siizinii torbaffaa irratti siizinii torbaffaa kan amma eegaluu deemu keessatti itti fufa jedhameeti eegamaa ture. Jidduutti wal dhabdeen tokko tokko uumamee sababa saniif jecha filimtichi osoo ittiin fufiin addaan dhaabbate. Jalqaba irratti egaa wal dhabdeen kaafamee ture Buuraakii fi Boozdaak fa'aa jidduutti rakkoon uumamee ture. Sababa sanirratti filimni yeroo jalqabaatiif achitti dhaabbateeti ture jechuudha. Jechuun yaada dhaabbachuullee achii booda dhufee garuu ammoo sababa dubbii kanaatiif jecha waldhabdee kanaatiif jecha Buuraak dhaabbannaan akkasuma namoota tokko tokkollee gaggeessuu turanii bifuma saniin filimtichi dhaabbatee jedhanii eegas booddee beeksisa baasanii jechuudha. Egaa filimni Usmaan erga dhaabbate booda filimni Orhaanilleen akka eegalamuu deemu Kurulus Orhaan jedhameetuma akka jalqabuuf deemu beeksisaniiti jiru jechuudha isaan. Kanaaf gaa filimni eegaluudhaaf deemu filima kamii jechuudha. Filima Kurulus Orhaani malee Kurulus Osmaan dhaabbateeti jira jechuudha. Kana namni hundi akka nuuf hubattan barbaannaa jechuudha. Namoonni baay'een irra deddeebi'anii kana waan gaafataniif kanaaf gaa bifa kanaan akkasitti akka hubattan barbaannaa barana filima Kurulus Orhaan jalqabnaa jechuudha inshaallah.